السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاردين كي يسلا فادا دقيقة شنين كفا نسين دبسو بربادة بايدا أحاسون بربادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان رمو كنت كيس جدو داني نتورك نسبة دوم مالنا تفكاتي كنافو بكم جرتني تناجيني كوسن هاجو إلمان رمو كنت كيسانو قلتهما ألفادا فيا أرجدا إسنين جدا بايتوكو إسن قلتي فدا وروني يرو عندكم صدق كستنا وجرة كشاتور تنس نجرجارة ترتنس يا دانس نبرة بتشاتور تنس الحمد لله رب العالمين فيان حرك ربيتي الحمد لله صدرك كنا فياتي الرجو كيافي الحمد لله رب قالنا هاجو إلمان رمو كندي كيسانو باي سنجلتي فدا قالني كيسان كنا زلمي وان هم بيك كم نتوكو يرو براتي في ساعات الإيرا سنتيني قالتا هدورا سني قلجا ما دقيقة مراسة قفا سن دبسو بربادة مبارك مسمى سيني جيش بربادة كنا مبارك مسمى ناف كنة كنسا بريفة موي قدي سن توري كنا وي نافدي توري كنا أمو كنا عجائباتي دركما ملسو قبا وان تيفي مين أموني مبارك مسمى كنا مال أكني ناف كنة كومنتي جلتي بريساني نمني كنا مبارك ناكني كنا بيتن بدأسا ودا قبضن بدأسا ودا مي نواتو كبريسا كنت مبارك مسمى اسكسو درته مي كنا باريا دوينا كنا أبلوما كنا أروموما مبارك مسمى yeroo na dhukkubetti nama wajjin rakkachaa ture nama mana yaalaa hedduu nageessaa ture nama wajjin dhibamaa ture haa galatoomu garuu nan geegessine dhugaa ta'ee soba ta'ee hin beeku rakkoo finatti himate jira rakkoon akkanaatu na mudate kanaaf si geegessuu hin dandeenye kennaa kana narraa fudhadhu naan jedhee kennaa naa kennee deeme kanaaf xiqqoosi aliibii dhufee daqiiqaa 5 akkas wajjin tura mee namni waa'ee mubaarak masammaa kana waan hin kenne kana beektan badhaasa qabdan jedha seenaa nama amma kanaatti mul'isa moo indeeffadha yeroo biraatiif isinii mul'isa nama xiqqishoo dhagaa nama amma kanaatti kennaa hamma kana ga'u kennaa oromummaa kennaa waan akkana bareedu kan yoo nama hamma kanaatti mul'ise xiqqoo garaa na nyaata natti ulfaata mubaarak masammaa galatoomii ulfaadhu كنا ساكن مي نمني ميكا نمو دي بسدين كنا لاكي ساري كنا مباركان نمكوب سنة مي نمو دي نفقم مدنس غلطوما هدو سنغلطي فدا آمين 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 دعاي تيساني في دعاين تيسان فياك ييونا فيفتيس أسين نغو متي فيو مكي ييو دعاي تيسان تنفيسي ورموني غرالا فيسا والله إندو بدوان أرومو دبّشولة هندن دو كنافي ما كنا مباركنا نمني أرجو بربادن وانني نافكني كنا نمني لالو بربادن نومر بشن تكوبا وان أجائبات لا إلا وان أجائبة آمين آمين غلطوما الفادا نايبسون كيسان باي تكو غلطي فدا غلطوما الفادا سنجدا فيار قدا مينم نوا مبارك ناكن كان لالو وجه دبافر جرتني دبو مشانغا امو ربشني وجسني اسني مولس امين 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 وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سلامتك يا سنيفس غيرو مرسيت اللي بيبون سودادا اكو سيمبيتن دكتور اصلي فاتو نبرسيسه دكتور أصلين كنا حاجة تومني هقول فاتني والله هدونا وجن دابتشا تراني هدونا غرغارات تراني هدو سجلنا تاع تراني إيستو نجلا نحن دكتور أصليني باي سجلت يفدا غلطة كنا هنجنة كنا نمباسا نمباسا عايشو مي كنا مبارك كنا أجائباتي
waan ajaa'ibaati bakkeen itti deemnu qorra hirrooba imkin sambeekeetiin mataa fi keessa yatti yaadee fidee fi oromummaan itti dhagaamteetiin jaalala obbolummaatiif fi jaalala oromummaatiif naa fidee isaa hin barre inni garuu waa baay'ee qopheeffadhee waa baay'eetiin harka tottolee jedhaa jira. Mee waan inni fide kana asumaan isin agarsiisa. Salfadha garuu beekta namoota hedduu kana nama nalaalu kana baay'ee inni jedhu YouTube irratti waan akkasii diraamaa dalaguun fedha malee liibii bahuu kana baay'een salfadha. Maaliif sodaadha. Ija laafa waan ta'eef. Amma kennaa kana isinitti mul'isa moo in dabalta. Naa bahuu dide kaa shanxaa keessa. Gooftaa kola fiigaa. Mee nama 600 geessanii jirtanii hin mul'isa moo akkam? Mee namni baasii jettan lakkoofsa tokko barreessa. Baasii namni jettan lakkoofsa tokko barreessa. Inni garuma waadana seensee jira. Kennaa ansii kenne kana ilmaan Oromoo guutuu naaf beekuu qabdii jedhe. Oromummaan kiyyanatti dhagamee obbolummaan kiyyanatti dhagamee kana siif godhee jedhe. Sagaleen kiyyan dhagama garuu nama 700 seentanii 300 sinaaf 300 dabala 300 qofa dabala baase shantaan ni ne beektu akka dhuferraa uffata sin jijjiiranne bahee jira kaama kennan baamee jira nama 300 300 dabala 300 seena bahee jira kuna shantaan hiikkate manan baasa hayyee ulfaadha galatooma baay'ee sin galateeffadhaan kabajuu keessaniif dhuftanii ilaaluu keessaniif waan mubaarak fide arguu barbaaduu keessaniif ilmaan Oromoo gara laaffessa koo Oromoo koo waan mubaarak fide amma sinitti mul'isa 200 tafee nama 200 qofa namni 200 kana guutee jennaan kennaa mubaarak ni mul'ata garuu maal akka inni ta'e hin agartan isin dafa Amin 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 galatooma hedduu sin galateeffadha galatoo guddaa qabdan galatooma Oromoo kiyya galatooma baay'ee sin jaalladha waa hedduu na wajjin taatanii waa hedduu na wajjin rakkattanii baay'ee na gargaaraa turtanii baay'ee na bira dhaabbachaa turtanii gargaarsaanis du'aayinis waa hundaanuu kana jedhee dubbachuu hin danda'u galata keessanis deebisuu hin danda'u dhugaadha nan argaa namoota tokko waan jedhani okay nama 100 qofa zinafe 100 takkattiin yoo guutame kennaa mubaarak bahee jira mee namni 100 nama 100 takkatti tanan dhamnaaga Dr. Asli nabarsiise liibi rabbi jazaa hojii isaa haa nyaatu maal jenna waan bira baase nama muraasa qofa nama kuma takkatti bichaal guutaa kaa 900 jirtanii maa amma kana guutuu dadhabdaniire amin galatooma ulfaadha galatooma namoonni hedduu waan biraa jettanii garuu rakkoo hin qabu waan barbaadan jechuu dandeessanii namni liibii baay'ee hin beekne akkanuma okay galatooma ulfaadhaa fayyaa argadhaa namni kuma tokko seentanii jirtanii kennaa mubaarak musammaa naaf kennaa oromummaa kennaa oboromummaa kennaa obbolummaa kan inni naaf kenne mubaarak musammaa alaabaa Oromoo irratti kan inni naaf kenne kuno laalaa mubaarak musammaa kennaa inni naaf kenne biyyaan deeni ni rooba ni qorra kuno akkanatti naaf kenne kuno mubaarak musammaa kennaa isaati Oromoo koo akkana jetten kuno
galatoomii mubaarak masammaa baay'ee si galateeffadha kennaa ati naaf kennite galatoomii ulfaadhu rabbi umrii kee haa dheeressu addunyaan xilaa sirra haa qabdu xilaa naaf kenne alaabaa oromootiin alaabaa oromoo ibsituu dukkana ibsa addunyaa rabbiin si haa godhu mubaarak masammaa gaaddisa ofii jala rabbiin si haa kaa'u baay'ee tokkoon gammadee baay'ee tokkoon itti gammadee maaliif ani alaabaa oromoo baay'een jaalladha oromoo baay'een jaalladha sabboonummaa oromoo baay'een jaalladha kanaaf kun kennaa mubaarak masammaa kana fakkaataa ilmaan oromoo isiniin jedha galatoomaa ulfaadha baay'ee sin galateeffadha warroonni naa gammaddanis gammachuun teessanii baay'ee sin galateeffadha mubaarak masammaa ulfaadhu galatoomii namoonni nageessitanii na wajjin dhaabattanii na wajjin rakkattanii dhibee kiyyas narraa qoodamtanii hunda na wajjin dhaabachaa turtanii Dr. Asli Kadir Shibirre artist Kadir Shibirre Nasrallah Kadir enu jedhee isinitti makaa Jamal Godee enu Murteessaa Haji namoota hedduudha kana jechuu hin danda'u namoonni na wajjin dhaabatanii turanii namoonni na gargaara turanii galanni keessan kana hin jedhamu isinii haa iftu rabbiin isin haa bilisoomsu kunoo mubaarak masammaa galatoomii yeroo biraatiif oduu biraa waan babbareeda qabadhee isiniif dhiyaadha ammaaf galatoomii ulfaadhuu siin jedha mubaarak masammaa kana fakkaata kennaan isaa du'aa inaaf godhaa fi du'aa keessan barbaada galatoomaa ulfaadha kennaa inni naaf kenne dhuftanii ilaaluu keessaniitiin baay'ee isin galateeffadha isin jedha oromotiyyaa baay'ee galatoomaa ulfaadha